odeeffannoowwan kubbaa miilaatii warqabatan taphoota Champions League Awurooppaa waancaa guddaa gura lamaa taphoota torbee jalqabaa kaleessa itti fuun taphatamaniin qabxiiwwan galmaa irrattiin fuulleffannaa Liverpool injifannoon dorgommicha eegalee Bayern Munich, Paris Saint-Germain fi Inter Milan akkasuma morkattoota isaanii yoo injifatan chaampiyooniin addunyaa kilabiin London Chelsea mo'amuudhaan kan dorgommicha eegale morkii Anfield Roaditti Liverpool goolii 3-2 Atletico Madrid injifaterraa eegala qabxiiwwan muraasa tapha kana wajjin wal qabatan isiin yaadachiisuudhaaf Liverpool Premier League England bara dorgommii kana injifannoodhaan jalqabee taphoota arfan darban walitti aansee gubbee liigichaa taa'uudhaan Champions League Awurooppaatiin kaleessa garee Diego Simone Atletico di Madrid kan isaan keessummeessanii taphichi eegalee naannoo daqiiqaa arfaffaarrattiin ture rukuttaa dabbeetirraa goolii kubbaa Mo Salaahaan rukute Andrew Robertson galchuudhaan Liverpool jalqabbiirraa ganamaan taphicha goolii 1-0dhaan kan dursu eegalanii sanaan booda daqiiqaa ja'affaarratti Mo Salaahaan kubbaa Ryan Gravenberch mijeessee kenneef galchuudhaan Mo Salaahaan goolii galcheen Liverpool daqiiqaa ja'a keessatti taphicha goolii 2-0dhaan kan isaan dursaatiin turani yaa ta'uti garuu daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa boqonnaadhaan dura kenname keessatti Diego Llorenteen goolii galcheen Atletico Madriditti abdii hore sanaan Liverpool goolii 2-1 dursaa kan isaan boqonnaadhaan ba'anii ta'u boqonnaa deebitiin Liverpool carraawwan argatan osoo ittiin fayyadamin hafeetiin jira kubbaa Mo Salaahaan fashaleesse akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama yaa ta'uti garuu ta'u boqonnaa deebitiin sochii taphaa dhawaatan kan itti madaqaatiin deeme gareen Diego Simone Atletico Madrid goolii baay'ee miidhagduu Diego Llorenteen ofii isaatii fi akkasuma Atletico Madrid galcheen taphicha goolii 2-2 taasise Atletico Madriditti lubbuu hore sanaan booda ture sochiiwwan taphaa turan keessattiin taphichi dhawaatan ho'aa kan inni imale jechuun ni danda'ama taphichi xumuramee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti garuu rukuttaa rokaatirraa Dominic Szoboszlai kubbaa rukute Virgil van Dijk addaan itti bu'ee galchee Liverpool dirreessa Anfield Road irratti Champions League Awurooppaa injifannoon jalqabeetiin jira chaampiyooniin Awurooppaa si'a ja'a Liverpool waancaa Champions League Awurooppaa si'a xumuraaf bara dorgommii 2019 Tottenham Hotspurs injifachuun fudhachuun ni yaadatama barana kilaboota tilmaama chaampiyoonummaa Champions League Awurooppaa argatan keessaa tokko kaleessa garuu daqiiqaa xumuraa irratti goolii galcheeni taphicha goolii 3-2 mo'ateetiin jira amala kilaboota chaampiyooniti jechuun Waayilii Koofi akkasuma xiinxalaan kubbaa miilaa dirree chaampiyoonota Abbabaa Lamaayyoo tapha kanaan dura kaasaati kan ture akkasuma Virgil van Dijkis gooliin addaan itti bu'eetiin galcheen booda yaada kenneeni gahumsa kenna kilaboonni amanuuf itti ulfaachuu danda'a hanga xumuraatitti garuu garee abdii kutatu muti injifachuun agarsiisneetiin jirraa kubbaa dhaabbiitirraa immoo gahumsi nu qabnu olaanaadha daqiiqaa xumuraa irratti goolii galchanii garicha injifannoof geessuun miirri qabu miira olaanaadha taphicha injifachuu keenyatti illee baay'een gammadee jechuun Virgil van Dijk taphaan booda yaada kenneen dubbateetiin jira Liverpool taphoota Premier League England arfan darban yoo injifatu daqiiqaa 83dhaan booda goolii galcheeni Champions League Awurooppaatiin illee edaa daqiiqaan 90 dhumee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti goolii galcheeni kan isaan kalicha goolii 3-2 mo'achuun milkiin Champions League Awurooppaa eegalanii Champions League Awurooppaatiin Liverpool gooliiwwan Liverpooliif gooliiwwan 45 galchuun akkasuma immoo kubbaawwan goolii ta'an 16 kan mijeesse Egyptian King Mo Salaahanis gahumsa Riikoordii Champions League Awurooppaatiin qabu kan itti fufsiisateedha Diego Simoneen taphichaan deeggartoota Liverpooliin walitti bu'aniitiin kaardii diimaan isaaniif kennameetiin jira keessattuu immoo taphichaan booda yaada kennaniin ani leenjisaa amala qabeessa leenjisaa gaariidha leenjisaa gaafa taatu dubbachuudhaaf ni rakkatta leenjistoota fi eegumsi taasifamuu qaba yaada jedhu kennaniitiin jiru keessattuu immoo deeggartoota Liverpool daqiiqaa 90 guutuu na arrabsaatiin turanii ani nama arrabsoo sanyummaa balaaleffatuudha dhimma kanarrattiin Liverpool hojjechuu qaba jechuun yaada isaanii kennaniitiin jiru keessattuu immoo taphni ture tapha hawwataa ta'ullee kaasaniitiin jiru garee cimaadhaan mo'amuudha kan kaasanii leensaan Liverpool Arne Slot ammoo taphichaan booda yaada kennaniin garee kubbaa miidhagaa taphatu deeggartoota garee lamaaniitiifuu bohaarsaa ta'eedha kan taphanne taphicha injifachuunis nuuf mala yaada jedhu kennaniitiin jiru Arne Slot Liverpool Champions League Awurooppaatiin injifannoon eegalee Premier League'dhaan gubbee liigichaati irratti kan inni argamu tapha kaleessaatiin Alexander Isak daqiiqaa 58f dirree seenuudhaan taphateetiin jira ammallee taanaan jedhan Arne Slot torbee tokko keessatti taphoota 3 taphachuudhaaf Alexander Isak ni rakkata jechuudhaan gahumsa qaamaa guutuu irratti akka hin argamne yaaddoo qaban dubbataniitiin jiru kanas ta'eessan
Liverpool Champions League Awurooppaa tilmaama shaampiyoonummaa bara dorgommii kanaatti argate milkiin tokko jedheetiin jira. Tapha biroo edaa eeggamaatiin turee fi bara 2012 nu yaadachiiseen Allianz Areenaatti waggaa lamaan booda Champions League Awurooppaattiin kan deebi'e shaampiyooniin addunyaa Chelsean Bayern Munichiin goolii 3-1 mo'ameetiin jira. Taphichaan goolii Chalubay garee ofii irratti hin galcheeni kan isaan dursu eegalan warree Bavarian abbaan dirree tapha kaleessaa kanaani Michel Olise ture kubbaa kana rukutaa rugaatirraa qabatee gara goolii Chelseatiin kan yaale haa ta'uti Chalubay goolii garee ofii irratti hin galcheen taphicha kan isaan goolii 1-0dhaan dursaatiin turanii boodarra Moses Caicedoon balleessaa raawwateen Harikeen rukutaa peenaalitiitiin goolii galcheen Bayern Munich taphicha goolii 2-1 kan isaan 2-0dhaan kan dursaatiin turanii boodarra garuu Cole Palmer goolii baay'ee miidhagduu taphattoota sochii taphaa miidhagaadhaan walii dabarsaniitiin kennan galchuudhaan Chelseatiin lubbuu hore boodarra garuu Harikeen goolii lammaffaa ofiisaatiif akkasuma immoo Bayern Munichiif goolii sadaffaa galcheen taphicha shaampiyooniin Awurooppaa si'a kilabiin warra Bavarian dirree isaaniitii irratti 3-1 injifataniitiin jiru. Harikeen bara dorgommii kana taphoota hundaan gooliiwwan 10 galchuu isaati akkam taphataa jabaa sarara fuulduraa ta'uu isaa kan itti agarsiisedha. Cole Palmer tapha 100ffaadha kaleessa Chelseadhaaf kan inni taphate goolii galcheetiin jira. Akka waliigalaatti immoo taphoota 100 Chelseaf taphateen gooliiwwan 74 keessatti kan qooda fudhate qaxaleen kuni kanas ta'ee san garuu Bayern Munich taphicha goolii 3-1 mo'ateetiin jira. Wantoonni of fooyyessinu hojimaneewwan gurguddaatu eeggata jechuun taphichaan booda Enzo Marescan yaada kennaniin kan dubbatanii haalli itti morkanne gaarii ture kilaba cimaa addunyaa wajjin kan taphanne jechuun Cole Palmeris yaada kenneetiin jira. Gahumsa dirree irratti mul'isanillee kan dinqisiifate Cole Palmer kanas ta'ee san taphicha kilaba warra Bavarian Bayern Munich goolii 3-1 injifachuun milkiidhaan Champions League Awurooppaa bara dorgommii kana eegaluu isaati. Tapha biroo Parc des Princes shaampiyooniin Awurooppaa kilaba magaalaa Bergamo kilaba warra Itaalii Atalantaa keessummeessaniitiin Paris Saint-Germain goolii 4-0dhaan mo'atanii taphichaan Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes fi deeqaa xumuraati irratti ammoo Goncalo Ramos goolii galchaniin garee Luis Enrique shaampiyooniin Awurooppaa bara dorgommii kanallee gahumsa gaarii irra jiraachuu isaa milkiidhaan dorgommicha jalqabeetiin jira. Kaleessa Marquinhos taphataa buleessaa kilabichaati. Taphattoonni kanneen akka Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Goncalo Ramos bara dorgommii darbeesi gahumsa gaarii Champions League Awurooppaa kanaan mul'isuun isaanii ni yaadatama. Kaleessas Parc des Princes goolii 4-0dhaan Atalantaa mo'ataniitiin jiru. Stadio Johan Cruyffitti gara Netherlands imaluun kan morkataan waancaa Champions League Awurooppaa waggoota lamaan darbanii Inter Milan Ajax wajjin taphatee goolii 2-0dhaan mo'atanii taphichaan Marcus Thuram goolii wallachuuyyuu kubbaawwan rukutaa rugaatirraa rukutamanii addaan itti bu'ee galchuun Inter Milan taphicha goolii 2-0dhaan mo'achuun innis dorgommicha injifannoon kan eegalee kanaan ala taphoota kaleessa turaniin Olympiakos goolii malee 0-0dhaan Pafos waliin xumureetiin jira. Slavian Praha fi Bodo Glimt morkiin dursee isaa tokkoo fi deeqaa 45 irraa eegaluun taphoota taphatamanidha. Taphoonni kunneen goolii 2 qixaanii kan xumuran Slavian Praha fi Bodooni taphoota Champions League Awurooppaa Har'a itti fufan keessa Etihaditti morkii Manchester City fi Napoli walitti fidu taphoota eeggaman keessa Manchester Cityin shaampiyoonii Awurooppaa bara 2023 bara dorgommii darbe imalli isaanii fagoo fulla'uu hin dandeenye Pep Guardiolaan darbii Manchuaniin Manchester United goolii 3-0dhaan injifatanii miira gaariirra ta'uudhaan har'aa shaampiyoonii Itaalii Napoli wajjin kan morkatanii Napoliin taphattoota kanneen akka Rasmus Højlund akkasuma taphattoota kanneen akka Kevin De Bruyne irra deebiidhaan gara Etihadiin deemee har'aa faallaa Manchester City ta'uudhaan kan morkatu Scott McTominay taphattoonni magaalaa Manchester garee kana keessatti kan argamanii Napoliinis taphoota liigichaa darban walitti aansee injifatee miira gaariirratti kan argamu. Kilaboonni kunneen lamaan garuu seenaa Champions League Awurooppaatiin taphoota 4 waliin taphatan keessa Manchester Cityin taphoota 2 injifachuun olaantummaa qaba. Tapha tokko Napoliin yoo injifatu tapha tokko hafe ammoo qixaanii kan xumuranii Manchester City wajjin wal qabatee tapha kanaan Omar Marmush akkasuma taphataan sarara fuulduraa kilabichaa biroo Ryan Cherkin taphattoota Matteo Kovacic sababa miidhamaatiin Manchester City taphaadhaa kanaan hin taajillee haa ta'uti garuu taphataan kilabicha Atnoerin taphataan kun taphichaan ga'uu fi ga'uu baachuun isaa wanti hanga ammaatti adda bahee hin jiru. John Stones akkasuma shakkiidha tapha kana ni ga'aaf hin ga'uun isaa taphni kunis sa'aatii 4 irraa eegaluun har'aa kan taphatamu Champions League Awurooppaatiin Manchester Citizens akkamiin eegala kan jedhu taphichaan kan deebii argatudha kan ta'u har'uma St James Parkettiin Newcastle United Barcelona wajjin morkiin taasisan ni eegama. Newcastle United yeroo xumuraatiif bara 1998 ture Barcelona kan isaan injifatanii taphoota 4 waliin taphatan keessaa garuu
Barcelonaan taphoota sadii Newcastle United injifachuudhaan olaantummaadha kan qabu. Barcelonaan Lamine Yamal maleedha gara Newcastle United ittiin kan inni imale. Lamine Yamal midhama muddii isaa mudateen tapha Barcelonaan Valencia goolii 0 dhaan mo'ate irrattillee garicha osoo hin tajaajilan feetiin jira. Har'a Newcastle United garee Eddie Howe wajjin Hansi Flick kan isaan morkatanii taphichaan morkannee qabxii gaarii galmeesseentiin deebina jechuun Hansi Flick taphichaan booda dura yaada kennanii kaasaniitiin jiru. Champions League Awurooppaa har'a galgala taphoota taphatamanidha kan jiranii. Haa ta'uti garuu taphoota eegaman keessaa Manchester City, Napoli, Newcastle United, Barcelona wajjin morkiin taasisan taphoota xiyyeeffannoo argatanidha. Odeeffannoowwan gaggabaaboo muraasan harkatti hafanan sinitti himaa. Jose Mourinhoon waggoota 25 booda Beneficaatti deebi'uu fi waliigaluun isaanii gabaafameetiin jira. Joseen bara 2002 tureef miliineemii faranjoota hojii leenjisummaa isaanii jalqabaa Benefica keessatti kan eegalanii sanaan booda kilaboota garaagaraa itti imalanii Porto yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii kan itti taasisan gara Chelsea deemanii am the special waan jedhanii maqaa isaanii amma qaban kana kan itti of moggaasan Inter Milan wajjin waancawwan Champions League Awurooppaa dabalatee waancawwan sadii bara dorgommii tokkotti kan itti fudhatan. Real Madrid keessatti milkaa'ina raga'uu isaanii kan itti agarsiisan taphattoota kanneen akka Cristiano Ronaldo faa leensaatiin jechuudha. Chelseatti marsaa lammaffaaf deebi'anii Manchester United keessattis akkasuma Tottenham Roomaa leensaniitiin jiru. Kilaba Tarkee Fenerbahce wajjin egaa gargar bahaniin booda hojii maleedha kan turani. Amma Beneficaan egaa Bruno Lage hojii leensummaatirraa gaggeesseen booda Jose Mourinho qacaruudhaaf kallattiidhaan akka isaanitti bilbileedha kan beeksani. Jose Mourinhoon Beneficaan eeyyan dhugaadha na gaafataniitiin jiru akka leessaa isaanii ta'u eenyutu gaaffii leensummaa Benefica gaafatamee didaa anis gara biyyaatti onan deebi'ee dhimma kanarratti ni haasofna jedhee isaaniif dubbadheetiin an jira jechuun yaada isaanii kan kaasan waa'ee kana yommuu gaafatan Jose Mourinhoon. Haa ta'uti garuu Jose Mourinhoon waliigaltee waggaa lamaatiin leensaa Benefica ta'uudhaaf waliigaluu isaaniiti miidiyaaleen odeeffannoowwan qabataniitiin ba'an kan agarsiisaatiin jiranii hanga bara dorgommii 2026-27tti Benefica leensuudhaaf Jose Mourinhoon waliigaluu isaanii miidiyaaleen bal'inaan kan balballoomsaatiin jiranii sa'aatiiwwan muraasa keessatti waliigaltee isaanii kanas ifattiin mallatteessuuf eeggamaatiin kan jiru. Manchester United bara dorgommii xumurameen galii olaanaa argachuun isaanii himameetiin jira. Premier League Englandin sadarkaa 15ffaadhaan xumure kilabiin kun yaa ta'uti hirmaannaa Champions League Awurooppaan arganne seenaa kilaboota liigichaatiin maqaa jabaa seenaa boonsaa kilaba qabudha. Manchester United waggoota 6 darban walitti aansuudhaan galii olaanaa argachuudhaan kilaba Riikoordii qabudha. Sadarkaan ittiin xumure ajandaa waan ta'uun fakkaatu. Galii seensaa staadiyeemii tikeetirraa argatu olaanaadha. Kilabiin kun akka waliigalaatti Manchester United bara dorgommii darbe paawundii miliyoona 600 fi paawundii miliyoona 600 fi miliyoona 66.5 galii argachuudhaan Riikoordii ta'eetiin jira. Kun ammoo waggoota 6 darbanillee walitti aansee kilaba galii olaanaa argachuun xumure kan isa taasise. Trent Alexander-Arnold tapha Champions League Awurooppaatiin kibxata darbe Marseille goolii 2-1 mo'atan irratti daqiiqaa 12ffaa irratti miidhamee dirreedhaa ba'uun isaanii yaadatama. Miidhama maashaa isa mudate Trent Alexander-Arnold miidhama isaa kanarraa bayyanatee gara dirreetti hanga deebi'utti garuu torbee 6 hanga 8 dirreerraa fagaasuu akka danda'udha. Kan himame taphataan kun ganna kana Liverpool gallakkisee gara Real Madrid deemuun isaa ni yaadatama. Milkiin warra Los Blancos garuu kan isaaf mijate hin fakkaatu. Jalqabarraa ture gara dirree seenuudhaan kan taphate tapha sanaanii boodarra garuu daqiiqaa 12ffaa irratti Dani Carvajal jijjiiramee dirreedhaa ba'ee miidhama mudate kanarraa guutumaan guutuutti bayyanatee deebi'uudhaaf garuu torbee 6 hanga 8 akka fudhachuu danda'udha kan